No, 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 no. Akkam isa dhiyootan oowwii gubannee bar maal gaafattaa wayinuu hambisee edafaa hurkuu keessaan ansoolaa gubbaara jiru jiisee tottorsee akka nama miiceetti ala gabbaasee irraa micciiree hurgufee aduurra ballisee namittiin ollaa teenyaa naagarteeti haye huccuu mana miicee eegaltee san agatte lakkii oowwaa tokko na miicee vaayitaamiina keessaa baasee jeen bar dhukaatu lafee kee keessaa baqee yaa'aa bulee wayisa keessatti hafee boo dilesanis keessaa yaa'e allaa. Bardo hasaniitu lafee namaa tana jiisaa bar yoo dhohni san si keessaa dhume lafeen tee goggoydee shaklaa taate gufattee kufnaan dhash yoo kuftee dhash jetteeti namnilleen shaklaa maatu cabsitee garagalee silaala nama dhohni keessaa dhume lafeen goggoggu jirtu akkamii beekanni beeta doktora waa'ee dhukkuba sanii barateerra nama dhukkuba san dhukkubsate gaafadhuu jaanimi ati naa himime laal nama lafee keessaa dhohni dhume lafeen goggoggu jirtu akka itti beetu hoggaa lafa taa'ee ol ka'u toora jilbaa kanarraa sagalee qaqaqah jettu dhageessa. Miskiin akkuma nama qawwee dha'uuf nyaachifatee jechuu. Amma ulii yeroo nama keessa deemu ani tishartii gubbatti nan tuqinaa jee barreeffadhee deemu malee namni na tuqnaan qaa jee beek. Maali ati dhuhaasa keessaa dhume kana baatii takka faafaa dhugiiti deeffachuu yaali kaa baajaaj dalagachuu jitaami yoo kiyyaa. Hayaatu quban qabdu sawwayii baajaajii abbaa firraa galcheemi baajaaj dhiiban malee hin kaane humna kaminiin san dhiibaa oola magaalaa kana keessa namni baajaaj sannaaf hin dhiibin hin jiru namnillee neeyfateetiin firraa deebiseef dhiiban malee qulfiin hin kaatu nan jeegaa kolkolow aboo sawwayii baajaajii asirraa kaatee xiqqoo deemtee asuma dhaabbatte hoggaa feete hoggaa dhaabbatte namaan haa dhiibaan jaannaa dhiibannaaf kaatiin hin deemaa osumaan deemuu nama hoggaan akkadhe dhaabee fi gatii waltaanee kontiraataa hangana kafalee waltaanee hoggaa namni seenee niin kaasaan jaa'ee isaa kaatu aboogaa dhiifamaa gota akkasumaan darara buyi naa dhiibiin jaan garii naa dhiibaa garii na dida gaafa kadheenya kana kamiin ta'e tokko waltaanee akkasitti naa dhiibiin jeen haya dhiibee osuma dhiibuu naaf haate haa haata fi koo harkaan horiin jeen dhaabi gaa'ii hin dhaabu yoon dhaabbadhee dhaabbatti deeme gaafaqa duuba namichi dhiistee deemnaan aareegaa akkamittiin aare bar sababa kiyyatti hurkaa ta'ee bara sonaaf dhiibu guyyaa saniin ofiin jee sabaajaaj kanaan ofillee dhibee maafiin namaan dhibaa firraa hin galchaa je'ee murteesse. Kolkolee baga firraa galchuuf murteessite. Abbichaaf galchee dhaabee maaliin jeenni beeta? Maal jetteen billa haala tuwaa baajaajii miti qafiirra ganda kolkolee geessi kiiloon gurgurii. No, 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 no. Ati waan takkastiin dhageemuusaa hiriyaan teenya taan waan baratteen hojii harkatte taanis naggaadee taate taanis fuutee dhalte taanis duute taanis biyyaa baate baqattoota taate nuti immoo waan takka akkas hin jirru bar kolkolow. Anti yaa gara feesbuukaatiin filoora hangaan qabuun oromoof hin qabsaa'u jira sagalee ta'ee. Efishawwadin adeeroo qabsoon akkanaan jirtu namni hojii hin qabne waanuma harkee hojii godhataa jaani dubbiirraa taa'e. Ati waan fete jaan immoo waan hin amane hojjechaatiin jira sagalee tahaa. Lammii keenya jaalataa jechuudhaami namni lammii jaalatu ilmaan Oromoo hunda akka obboleeyyan isaa ilaala. Akkasimi silaa ilmaan Oromoo hunda obboleeyyan kiyyan hin jaaladha. Us faraddu mataa dhagaa gootee silaa akka obboleessa keetti ilaalte gurbaa dhiyoo maal balleessa jedhanii footoo isaa olii gadiin deemuu jiran san atoomaa poostu gootee arrabsita namni obboleessa fi keessaan dhufee gorsamu ol bahee arrabsa dhandhaarraaraas wayaana qofaasan nama hundaatti amanee godhu ture. Mee mataa kee banii qaqqabii ilaalli dubbii tana. Dogongora obboleessa keenya takka ajandaa godhannee olii gadiin deemnee isaaf jibbisiisuu qabna moo obboleessa keenya maxxanfannee gorfanna silaa garuu bara poostiin xiyya takka takkaas muudiin qabadhaa bar ijoollee namayyuu muudii qabataame bagana yaadachiisteehu gurbaa dhihoo liif seeneetiin ifajjeessaa jeesan maal jetteen komantii kan teeffati ammoo madadda fi ifajjeesi yoo barbaadde summiinaa si bitaa jeetiin muudii itti qabadhe sanuu bar muudiin itti qabadhee yatta afaan guutee qorraffee wanni akkanaa qoosaani taha jireenya kana keessatti waa meeqaa nama mudata namni hiraaruu mala namni dipireeshinii fi istireesii adda addaatiin miidhamee waan akkanaa yaaduu mala taballee ta'uu mala hanga dubbiitiin addan bahinitti waan akkanaa jechuun qabdu. Sarara laalinni hamtuu biraa qabaadheeti miti an qoosuma na fakkaate. Gara biraatiin ati an qabsaa'aadhaa ifiin hin jeeyin qabsoon gosa hedduun jiraattus ati qabsoo takka keessa hin jirtu. Fakkeenyaaf gaara seenanii qabsaa'uun qabsoodha haya. Haadha abbaa ofii gargaaruu nuu qabsoo haadha abbaa keetiif takkaa bishaan jerikaana lama waraabdee hin waraabne lubbuu ifii jiraachisuu nuu qabsoo lubbuu ifiitu jiraachisuu hin dandeenyaati afaan dhaabdee taa'u malee
qorrafe galatoome hundaafuu hubannoo naa kennite galatarraa hafiiti ati maali jettani beeta ati jimaa kee fudhattee ciqilfattee sirba kee iloo ijoo itti banattee lulluu buufta dhiirtii murattee kutattee gaara galtee kilaash fannifattee lolu jirti qorrafe kalaas uliin hin jijjiirama lulluu tufeetiin deemee lola nuti lolli keenya lola itti jiruuti miskiinummaan lollee hiddaan firraa buqqifna dureessa taanee biyya guddifna akka nagaa billaa aleeti No, 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 no. What's up, Gastro? Eenyu Gastro? Maal jechuu barbaaddeeti boo? Gastroon gaastirik keetika kaosoo Arsenaal deeggartuu si qabe. Ammoo of kabajigaa Profeesara Dabbaa. Osoo kubbaa laaltee uummata sirraa quban qabaanneef aartuu qallattee dhumte mataa guddaa qofaa siyaa fu'ee bar. Maan kaa deddeemu mataa fiifaa gootee. Anilleen kubbaan laalaa bar atoo kakararra bahee dabbaa laalu yaa daddabii Profeesara Dabbaa sibaagoo deddeemu. Anilleen taatu fuudhuu fi lallachu jiraa bar atoo hawaan caajarri fuudhuuf as taa'ee gaastiriik qabsiise. Ati dura dubartiin sitti heerumtuu ni jirti iflaalimee yaa haanxii muka deddeemu. Ati qal'ina kiyya laaltee dubartii sitti heerumtuu jirtuu jechuu keetiimi bar wanni guddaan jaalala jaalaluma beeynaan tanaaqoo den dhabu'anis. Boo ati dubartii sitti heerumtu akkatteellee yoo fuute gaafa jaartii ta'e sirraa tuqan humna kamiin irraa dhorkita sirraa gattaa hin fuudhini. Jaartiin hin fuudha gaafa namni jaartii irraa tuqees biitii mangistiidha poolisaaniin irraa dhorka. Biitii mangistiidha naan jee egaa mangistiin hin irraa dhorka. Awwa amma talaba haa dhiifnu oduu gammachiistuun si fidee dhufeen si hima. Tole dubbadhu. Awwa baankiin hojii gamtaa Oromiyaa kafaltii BSTV karaa gabaabaa ittiin kafalan mijjeessee jira. Ulii asuma teessee bilbila keetiin kuupay iibir fayyadamtee xaqxaxa gooteetuma kafalta. Wow, this is nice. Akkamisa barana baankiin hojii gamtaa Oromiyaa hin danda'amne waan duraan nuti deemnee lafaanee barbaannu hunda deemaa dhuftee nu harka keessee bar. Duraan nutu baankii dhaqaa amma immoo baankiin hojii gamtaa Oromiyaa an haa dhufuu jettee nutti dhufte. Galata qabdi atilleen galatoomiin siin jaha oduu kana dhageessisuu keetiif. Galatarraa hafi kamataa fiifaa maan kaa deddeemu. Aboo ati deema jettee maaluma na gurgurte sukkarumaami maal rabbi sodaattu. Awoo ani deema qulqulluu si gurgure wallaahi. Us wallaahi hin jeeni wallaahi wallee seete. Wallaahi naa miti kanneessumaa deema kanaa kana tolchuu eegale. Anaa miti wallaahi billaahi anaa miti isumaatti tolche namni maaluma ta'ee kolkolou. What's up abbaa guddaa how are you akkamii nagayaa jirtaa? Nagaya galata rabbi boo ati hoggaas ilaalan nama gurraacha maaliif akka faranjiif gaggoota sanuu wasaap jetta qorraffee maa of hin taane afaan kee dubbadhu kolkolou. Dhiifama abbaa guddaa waaniin ammata dheeraa faranjii hojii jiraadheefi ammaan tana intalateetiin jaaladhee dhufe naaf hin kennitu nin fuudha. Intala xiyyatamii sii tahe qalloodha moo furdoodha? Lakki qalloo miti furdoon naa tahe. Akkas taatu furdoon siqqaaloyti gabbarrisi giraamaan. Gabbarrisi giraamaan haa ta'u haamaan rakkoo qaba abshirniin kannaa gabbara giraamaan. Ambar diyaaspooraadha Ameerikaadhaa hin dhufe kolkolou. Haa egaa lammada waaniin siin jiru ati Oromoodha. Egaa Oromoodha Oromoon fakkaadhu maqaan kiyya Jamsi. Hay boo Jamaal maqaan kee Jamaalimi Ameerikaa dheexee Jamsi taate kolkolou faranjii ibsete. Ani intala xiyya Jamaaliif malee Jamsiif hin kennu deemu.